orsiifatee bulaa kaanis qotee bulaa ani kun boorana nan bu'a nan gadda maal taateen jedhina abaroobaa ongeen qotiyyoon koo du'e ameessi koo gatatee bineensa faan bu'e waanan qaba jedhee itti maatii sooru qe'een koo oneera har'a oomtuun jiru jiruun koo daakamee abdiin qabu badee ni yaadattuu laata gaafan ittiin qotu akka qotiyyootti mucaa koo camadee walakkaan ni boossu himimmaan buuftanii kaanis naaf gadditu hidhii naaf xuuxxanii booyichi na olchaaree du'a xobbee kiyyaa mala naaf himtuuree maal godhu yaa biyyaa dhalli koo beela'ee lubbuun darbuuf jira hu'uu naaf birmadha hu'uu na gargaara jedhee boo'aan ture arras boo'een lufne mootummaan jedhanis gibira funaanuu malee na gargaaruun dhufne inqamee raafamee waanan ta'u dhabee qoonqoon koo goggogee marrumaan koo cabee ani boolla qarqaratti du'a eegaan jira beellaman qabiinaa naaf birmadhaa firaa social media irratti booranaaf sagalee haa taanu kan jedhu dhageera akka loqoda booranaatti sagalee jechuun nyaata jechuudha sagalee ta'uuf gargaaruu qabna jedhee iyyuu nan danda'a garuu akkamitti gargaaruu dandeenya kan jedhu irratti haasofnume platformii kana qaba isatti fayyadamnee yaada isin qabdan nan fudhadha warri hojjechaa jirtan immoo kan hojjechaa jirra kana irratti hojjennu naan jedha I am on board wanta godhamu hundaarratti wanta danda'u gochuuf qophaa'eerani comment irratti nutti himaa share yoo gootan immoo warri beekan warri hojjechaa jiran nutti himuu danda'u saafi share godhaa comment godhaati immoo maal gochuun danda'ama kana gochaa irra naan jedha anis hiriyoonni koos namni networkii koo keessa jiru hundumtu irratti bobba'anii immoo isaan akka gargaaran sagalees akka argatan gochuu dandeenya jechuudha. Qabnu salumaan okkolla alagaana lagumaa numatu walii dhiiga gamoo jaalalaa ijaaraa gombisaa jibba dhiiga walaa dhageenyu jamaa ilaakka goonu gandaan wal lakkoofnee adda adda waliin qoonnu adeeman qofaa akka sangaa sadanii harcaatuun ilmaan bafaanu nyaatti gaagadeeni ragannu salumaani qabnu salumaan okkolla nyaattamnu sajjumaani riqichi uummata keenyaa borus ta'e kaleessa icciitiin biraa hin jiru tokkummaadha cimsa icciitiin biraa hin jiru tokkummaadha cimsa Suuraa yookaan billiqiin abbaa warra buuyyoman jireenyi sarara guure loon soortuun baay'ee qoodamu irratti argamte. Siyaas qamadii dhiisaa lubbuu harca'uu jirtu bararaan Daareektar OMN Dayane Guutamaa abbootiin qabeen Oromoo harka keessan Booranaa fi xeffadhaa lubbu lamii bararaa Yaayya Bashiiriitiin jedha. Dhadhaatu laallistu dache gaalaaf loonii eebbifamtu lafa biidhadhaa faananii maddi sirni Oromoo qaayee warri muudaa burqa sirni gadaa lafaadaaf duudhaa ajee lume malee warrin been daba guddaan akka waaqaan gaftichi sabaa bishaan gaafatame inni aanan obaasu dheebotaaf beelaa inni dheebu baase inni beel baasu warri jibbin been khajaalat walooma khara deemtu yaame khanyaachisu cooma ture kabooran arjaadha duriin isaa hardhi diigamulloon geedhaan qa'een isaa eegaa saboongeen miite beelaan dhumuu jeero callisteen ilaalin birmadhu yaa tiruu walalo fiqaadu taklee cuukootiin qoraa himaan walin dhaga'u gurraancaa walin argulti dhaqaan durubaa jennaan rakkinni uummata kamiili salamaan jiddu jiritti mul'an ijoolla qorsu bofa kadhaqqab jedha rakkatte dhaqqabdi tamma qaballeessuutti mul'an dudubbataniiti obboleetti teen akkum dhaqqabiinsi dhaqqabdi kajedha barreessa jaatani diida iman jaarroleen argaa dhageettii lafkeetti yaadachiisuun qeeqaan dubbifi xiyyaamichi gargaarsaa arreessi lubbuu oolchuu fuulli miidiyaalee hawaasa jabeesse wacurratti argama mootummaan naannoo Oromiyaa yookaan ka federaalaa agammaa deebiin kenninee jedhe Oromoon innaa bishaan gaafatan aannan nama abuusa jechuun mammaaksa utuun taane dhugaadha kan kanaan beekamu immoo irra jireessa Boorana ture Booranni hangafa Oromooti hundee Oromooti laachuu malee kadhachuun beeku ture har'a garuu beela'eera har'a garuu dheeboteera har'a garuu gargaarsa koof gargaarsa kee barbaada